Tole ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo channel kanaaf haaraa hordoftan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaanan sin gaafadha daawwattoota keenya like tuquudhaan nu duukaa bu'aa namoota barbaadan yoo bilbila keessan prankis ni gochuu nan danda'a jechuudha ani leensaan prankis ni gochuu nan danda'a jechuudha namoonni tokko namaan arra prank gochuu deemu kuni nama wayiti jechuudha namu beektanidha namu YouTube kanarratti beektanidha jechuudha prankis ni gochuu kan jira jechuudha namoonni tokko dhiisii waan takka sirrii miti jettanii dhumarra waan hin tumuuf rakkoon qabu nama miidiyaa beekuudha waan ta'eef jechuudha prank na gootillee jedhani dhumarra prankis godhe jedhanitti mun gaariidha jechuudha na in argu video isaa waan ta'eef rakkoo amma nan qabu amma nama tokkotti isin dawwala jechuudha nama isaan dubbadhu garuu barana dawwalaan narraa kaasuu diddee mee dubartiidha jechuudha abbaa warraa kee mucaan irraa qabayatan dugda shi kutaarraa abbaa warraa kee mucaan narraa qaba otoo sitti dhufin dura waliin jiraachaa turre abbaa warraa kee maqaasaa itti nima jechuudha maqaasaa akkasii biyyisaa akkasii ammallee fuudhee dhagayeera akkamii sidha yaada manaa isaatti ani bilbila naa kennanii jedhee hanu beeka jechuudha na duukaa bu'aa maal akka ta'u walumaan waa ilaallu eenyunni fayyoo jaalalaati bilbila narraa kaasuu diddeeshin bilbila namarraa kaastu jechuudha fayyoo gudii keetti naa kaasi garuu fayyoo jaalala bilbila kobeetti natti fakkaata hin beeku yeroo baay'ee yeroo miidiyaa irra kaa'u arguu dandeessi bilbilan kaastu fi yeroo baay'ee jechuudha in kaastu shin bilbila yeroo baay'ee bilbilan kaastu bilbilan beenen kaasaniin jedhanoon hin beeku ta'e ሞልላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ yeroo baay'ee bilbilan kaastu meerra deebeta yaalachuudha yoo naa kaaste yoo kaasuu baatten beeku garuu yoo kaaste fisti maalumaafu au foto video jedhu dhufte natti galta waa'ee video nu wajjimne foto video jedhu dhufte natti galte jechuudha ate sumiti rejo beekman deemii dhiisii jechuun dhiise yoo fayyoon deebisuu diddeeshuma prank ta'a inkaas intufte narratti video hojjechaa jirti natti fakkaata inkaastu jechuudha kaasaan jirtu video hojjechaa jirti laa shakke namaan kaastu bilbila narratti cufte amma duna kaaste waqna fakaastu sarra guddii manishii godha barana naa kaasuu didde sagalee koo beektan hin beeku bilbila koo beekti hin beeku jechuun namaan kaastu yookiin namarratti cufti guyyaa meeqa dawwaleetanii naa kaasuu didde jechuudha inkastu fayyoodha dhugaa ana kun bilbila shi fayyoo jaalala የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም inkastu suruma inkastu jechuudha bilbilan kaastu garuu bilbila akkamitti namarraa kaasuu didu maatii ta'uu danda'a maatii waa rakkatanii bilbiluu danda'u bilbila jijjiiranii ishiin garuu bilbila inkaastu jechuudha suruma jijjiireen bilbilee dadhabee jechuudha bilbili kun kashiiti Esti WhatsAppin itti yaala woon danda'e jechuudha karaa miidiyaan itti yaala woon danda'e jechuudha garuu prank ishii gochuu barbaadeera yoo naa kaaste usuma nama siniin jedhaani yoo naa kaasuu baatte immoo gochuun qaba na duukaa tura na tubaraatu
WhatsApp inti yaala kuno. WhatsApp ishi kunooti. Argitanii intala ishee irra keewwattee jirti. Wayii san harkaa dhaqe. Maali garuu dhugaa bilbila nama jalaa kaasuu diduun maan argitanii intala ishee irra keewwattee jirti jechuudha. Sirrii miti bilbila namni kaameraan ta'u adii malee ta'u kaameraan irraa fadhete dawwale. In bilbila kuno in kaastu nama jalaan kaastu. Kasta sinis. Ishiin qophaa mishoo hojjetti malee nama hin barbaadu bakka. Fayyoo garuu bilbila kaasti maal qaba? Qoyqatti soban mostitti yaala. Naraatti cuftee yeroo duraa jechuudha. Cuftee jirti jechuudha. Yoo garaa laaftee kaaste. Akka didaan narratti akkaniin garuu in waaman kaastu. Hello. Aywa. Naguma keeti ayuwa. Naguma. Fayyuma. Naga. Fayyoo jedhamtaay. Naguma keeti. Naga kee gara sabaqa. Maal bilbila maan kaasne takka narratti cuftaa takka naaf hin kaastu maal? Lamwaan baay'ee hin kaasu bilbila haaraan kaasu. Nama baay'ee nagee. Maatii yoo akka tasaa bilbila jijjiiranii dawwalanis hin kaastu. Isheetii naa barreessu. Isheetii naa barreessu. Akkasi. Waayifaan si barbaadeeyyuu. Jiraan abbaa warraa keetiiwu. Dhugaamu. Wal arginuu laata si dawwalee baranas naa kaasuu diddee otoo wal argine maal qaba? Maaliif ture kaayyoonsa? Jiraan abbaa warraa keeti miti garuu. Maaliif ture wal arguu barbaada? Si faana wal arguu barbaade sammuu dhiise duratti dhiise. Isa duratti dhiise si faana wal arguu barbaade malee. Maaliif barbaade lafaan wal arguu? Taragaagga ikaaqoo sitti muun maafini. Mucaa tokko narraa qabaash. Mootumni deeti wareenya sagalee naa dhufe akkisi beekishoo fi maqaan isaan sinaa wanti godhu halwaana. Sagalee keekkoonaa Arra dhugaa gudiin wanti godhaa fayyoo dhugaa waaqayyoo. Otoon sagalee jijjiirradhee jiraadhe. Dhugaa? Garuu dhugaa har'a gudiin wanti godhaetaniyyuu gamaa miti tigistii kee. Ani mucaa tokko narraa qaba jiraan mucaa tokko narraa qaba. Isa otoo si fuudhiin dura.
Bakka nan nyaatame nan milkoomne nan nyaatame bakka. Milkaa'u ana kola minda sawwari irratti bi'ala. Yeroo baay'ee naa bilbilu jaheen irratti na dhaaba. Qayyii namaa Bakka ati hin danda'amtu sirumayyuu. Namoonni haaraa kola dura malee hin kaasu. Gaawwaa qalan namni gaawwaa kola wala fiigoo isaanii yuutuubii irra taa'u. Gaaf tokko immoo ila gaaf tokko immoo fayyoo. Gaafa tokko immoo jechuudha. Waan ta'e si karoorseetum si dawwalee naa kaasuu didde. Kaasu annaan jira malee bakka yoo isaan na dhagattagan immoo hin godhan. Baay'isanii yoo dawwalan. Garuu beektaa maatiin akka tasaa rakkatanii bilbila biraan dawwaluu danda'u. Isaaniituma amma tokko tokko yoo biyya tokko kaasuu dide tokkoon natti bilbilu. Irraa kaasnee maal taatee sirtiin ishee ammaa qofa dhibee kan jiru. Nan shawu bakka irra nan nyaatame karaa biraa yoo na sitti dhufuu baadhaan maal gitaafachu. Dhugaana argattu lachuu. Bilbila koo waan beektu natti fakkaate yeroo miidiyaa irratti yeroo tokko tokko namni na gaafate nan barreessaaf koomentii irratti. Dhugaa waaqaatu kee qabu. Sagalee dhuma koo jijjiiree otoo jijjiiree yoo jiraadhe uummanni si shawwadaa. Rabbi asiin dhagahu hin dhaggeeffatu. Namni bakka namni waan baay'ee hojjete waan ta'eef ituma wayii bilbila koo namni Itoophiyaatti akkanaa bilbilu barbaadu. Ijoollee warra Arabaatu mudannoo sittinna yoo ta'e waatsaappii isaanii malee baay'ee irraa hin taa'u. Bareeda goote garuu yeroo tokko tokko namni si barbaadu bilbilee dhufee akka tasaa mana kee dhufeellee yoo si dawwaleellee karaa si argatu dhabe maal goote? Ammoo bashii dabarbiitee jiintoleeran baay'een barreessu. Weessaappiin illee meesitti dawwalee mee fayyoo? Wachaappiin bilbiltee ta'uu? Amma bilbileen kool jedha malee ringiin jedhu. Waa isaa irraa cufiin jira. Ani immoo akka tasaa viidiyoo hojjechaa jirti eetan yaade beektaa? Lafti chaarjii irra jiraatan irraa cufi. Haa ta'u bakka maalumaafuu gaa nan nyaatame yoo maalli godhu gaa haa ta'u maa miti. Amma muudii keessatti malee yoo kana yaaddeessu dura waan biraa waasuma wayisu dura waan biraa haasofte taasisa jechuudha. Iddootti waan ishee kana fidda. Namni kun akka waan hojjetaa bakka waan ana laallatu hundee erga haasaftee booda anillee kana ofii siyaasatti malee. Nan shakkees immoo beektaa fayyoo ta'uu dhiisuu danda'a maqaan kee orijinaalli kanaaf shakkuu dandeessa yaade. Namni miidiyaa akka maqaa miidiyaa kanaan beekama malee maqaa biraatiin hin beekamu. Bakka nyaatamee jira waan isaa gaamaa miti. Ati durumayyuu asii ola kamtu biraatti na godhaana asii gadi shirra darba baay'ee shibirri. Ka'ee shibirree piraanki godha bakka. Tokkichuma na barte ati sabboontu leensaa miti jette sayyuu. Dhugaadha gaa'etti ani koo gara oliin jira waan ta'eef gaheen bara. Haa ta'u bakka yoon karaa biraa sitti dhufuu baadhe garuu hin argita ammaa ilaaltaaffachu. Karaa biraa sitti dhufama. Bilbila kee bakka naaf argadde malee natti dhufa. Affachoo ishee akkatti miti. Akkatti waliin gadhiifnu fayyoo adiifate ishee. Yeroo eeggatu yeroo wayii eeggatutti yeroo mukdee jaarsa keessatti Eeshi kaawwee abbaa gudii wal godhuun ilaalla sichiif ni ilaalla isa kana garuu nyaatameera milkoomni maa miti garuu maa miti yaani maa miti. Fayyoo shawwaduu hin dandeessan argitanii daawwattoota koo maa miti gaa fayyoo hin shawwadamu jettee biddum taate itti maa miti. Beekamtu beektuudhaan jedhanii rubarisa abbaan ta'e ofirratti bilbilee alaalla shawwaduu hin danda'u. Akka didaa fi akka beekishoo ta'uu diddee bakka ishiin dubartoonni silayyuu laafan gad bara argitee dubartoonni keenya gadi. Dubbachuu niitii matuu qabu ishiin laafa bakka. Niitii qabu dubartii waan taatee qabdanaaf maal godhu. Dhugaani mucaa tokko narraa qabaa akkasittiin nagatee mucaasaa fuutee guddistaayi maal wayyaa jedheetanin dawwala jedheen nan jedhaan jedheen jechuudha. Obsa ishiin qabdu laaluuf jechuudha.
Uumamiti kaa kun dura dursitee shinuu bartee uumamiti miskiin nama du'a jechuudhash haa ta'u kaa. Bakka siimil kofne yeroo biraa yaadu yoo siimil faayee ana garuu na argachuu hin dandeessu. Ini laalla qoye bilbila jiraan argadha durash bilbila jiraan argadha bilbillu kun hooti eetanii sitti agarsiisash ini laalta fayyu. Bakka bilbila biraatti kenna sarratti daawwatu isa biraatti godhu. Dhugaa? Godhee tiraansootti faan haasee. Haa ta'u bakka amma daawwattoonni koos nagaatti turaa laayikii xuqqaa fayyoon kun qabamuu diddeetti maamitii chawu nagaatti turaa siniin jenna. Fayyoo nagaa gaabu kaa daawwattoonni kollee nyaatamteetti jedhiin kaa maal mirkaneessi mee maal goonare. Maal akka nyaatamte dura dhagaanii dubbatu. Keessanii nyaatamte jirti mana leencaa dhuftee nyaatamte gosa waanti ta'a baasaa. Inna laayikii xuqqaa maamitii nagaatti turaa chawu baay'ee.